Tole guyyaa har'aa kaffaloo naannoo Jamoo Finfinneetti kun rukutamee jira. Namni waa malee hin watwaatu. Yeroo baay'ee immoo dhiirri kan ba'u wanta karaatti baasu yeroo dhabeedha. Akkuma beekamu yeroo baay'ee namatu waliin karaa haadha manaa maal jedha malee siyaasa keessaa rakkina akka qabu xiqqoo tuqaa jira yeroo leevirraasi. Oromoo faadha sinaltellee hin amaninaa jechuun isaa isinii gala. Kanaaf har'ammoo kunoo rukutamee jira warreen ittiin eegamaa tureeni. Banagaraachin laa yeroo akkanatti watwaatu yeroo baay'een dudubbata. Isa caalatti kan sammuu godhe karaa amantiitiin fudhataman godhanne karaa siyaasaatiin fudhataman godhanne hin qabu. Kanaaf haari gidduutti miidhame jechuudha kaffaloon. Maaliif lachuu nama cimaa turenni karaa lachuutiin jechuudha. Karaa siyaasa ta'ee karaa amantiisi garuu akka amantaa keenyatti immoo siyaasa sagalee waaqayyoon lallabdu isa jedhamudha. Isaaf namni irraa dheense karaa immoo siyaasaa biriidhaaf malee yookiin immoo maqaa ofii kennuufi malee isa jedhamu baay'een fudhanne dhugumattiin Oromoo deeggaruu dhufe yookiin kana jedhamee namni hin fudhanneef waan ta'eef aarii fi yaa kanaaf rakkina guddaa gaafii guddaa itti uume namni akkanaa immoo hirkoo hin qabu. Ammas egaa warreen ittiin eegamuun banagaraachin lamaalinni yeroo Hacaaluu yeroo toondu indura gizee lamame wayi dubbate kana beektanii interview godhanii ala beetu hin taane riikardiidhaan dubbisanii yeroo baay'ee na eegaa jiru na to'achaa jiru na barbaadaa jiru makiinaa dhaabsisanillee na sodaachisaa turanii osoo jedhu du'ee garuu Hacaaluun bara yeroo baay'ee kan na gubu waa'ee Hacaaluu yeroo natoonni akkasitti haasa'u utuun akkasitti Oromoodha. Bakka gittin gudii munni ofidhee kennu garuu namni dhugumaan itti roorrisaa jiru jedhee narra biyyo iddoo meeqatti sii dadhadhee suuqee waan meeqa godhee inni kaan sobeef gangalchee mataaf irraa aadu gaaf sana zabanyaa tokko man godhiniif nama isa wajjin deemu Hacaaluun qobaasaa jiraachaa ture jechuudha. Innaa inni kunis otoo akkas ta'u waan hundumarra harka kootiniin of ajjeesadha murteeffatee isa jala darbee garuu guyyaa har'aa immoo kun rukutamee jira. Maaliif baay'ee sodaachisaadha yeroo kana karaa akkamiinuu yoo dubbatte rakkina yoo itti dhiiftes rakkinuma. Warri biyyaa tarii warreen ala jiru yeroo viidiyoo argu yeroo wanta ta'e argu simple wanta salphaa godhee ilaala. Garuu baay'ee ulfaata Itoophiyaa keessa yeroo seentanitti na rukutamee jira. Maaliif rukutamee eenyutu isa rukute isa jedhu immoo gaafiin numa bira jira. Baay'ee ulfaataadha garuuyyuu jireenya qilleensarraa jiraachuu jedhamanni kuni otoo itti goree karaa amantiittiin akkuma warra kaanii kana fakkeessee jiraate yoo naanni baay'ee daandii gaariirra jiraata jireenya mataa isaatiitiin jechuudha. Taa'ee onlaayiniirraan dubbatee gargaarama. Garuu waa'ee siyaasa rakkina guddaa itti fidee namoonni baay'een garuu miidiyaarra yeroo oofanii haadha manaati sababa haadha manaati jedhu sababa haadha manaati jedhu. Innillee yoo jiraate amma kanarra nama hin ga'u innis dubbachaa jire liivirra dubbatee ture otoo miidhaafirraa geessisuu yaaliin dura liivirra yeroo seene ani yeroon itti mucaa kootii aannan birrii litira tokko birrii 100 bituu dadhabutu jira garuu warra kaanii araqeen 1760 yeroo kaffalamu jira jechuudha jedhee kana jechuun kansaa innis waa'ee siyaasa Oromoo dubbata waan ta'eef Oromoodhaaf amma ta'e yaalii amma dandeetti isaa gargaara waan ta'eef kallattii of ibsee amma kana dubbatee waa'ee siyaasa dubbatee
Umtuyyuu maangooniif garuu araqeen iddootti ergamu isinis himattu baay'een keessanii warreen caakkaa jiranii araqeen baay'een illee ni ergama maaltu irree gabbarsu baay'ee jechuudha. Anaa namni aannan daa'ima kootii bitu hin jiru isa jedhu ibsate. Kana jechuun siyaasa waan dubbachaa turu sana dhuguma Oromoodhaaf morma jedhee umtuyyuu fudhanneefi jechuudhaan illee waa'ee siyaasa kana keessa baay'ee fedhii hin qabu yoo itti dhiisantu caaladhumaafi. So har'a kunuu rukutamee mana yaalaa jira ashaganii fi hiriyoonni isaa naannoo Jamootti isiniin jedhee Jamoo beekuu dandeessu baay'een keessanii. Egaa humna kamiin akka rukutame immoo ammanatti maaltu irraa gaaree rukutamuu isaa malee baay'eedha sababni namni ittiin rukutamu. Baay'eedha. Itoophiyaa keessatti garuu dhiifama naa godhaati baay'eedha diinni keessan otoo Itoophiyaa keessa galtanii jiraattanii. Gaariitti yoo jiraattan diinan abdanii gadi buutanii daka yoo jiraattan diinan abdanii yoo dubbattanis diina hin abdan yoo dubbachuu baattas diinan abdan karaa fedhe yoo ta'e jechuudha Itoophiyaa keessa immoo kuni. Anna akkas ta'ee warri nama kana tasgabbeessuu dandeessan miidiyaa gurguddaa qabaatan sheer godhaati salphatti ilaalinaati namni kun tokkoffaa sammuu isaatti akka deebi'u lammaffaa immoo jabaatee of dhaabee amantii isaa yookiin immoo siyaasa isaatti gaarummaadhaan akka itti fufu ergatti seenee tokko keessatti jabaatee akka dhaabatu jajjabeessaa warreen Oromoo taatan warreen wal jajjabeessaa dhuftan wal jabeessaa iddoo jirtanitti wal jabeessuun gaariidhaan isiniin jedha. Garuu baay'ee nama dhaabatee nama saba isaatiif mormuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf itti kukkuteetu dubbataa akka Hacaaluu sana namoota akkanaa baay'ee sodaadhaan yeroo isaan dubbatan cirri waan gurrarraan jedhu hin jira maaliif erga gaafa Hacaaluu jechuudha. Gaafa Hacaaluu interview godhanii gale sana dhugaa Waaqayyo akka inni rukutamu baqa akka inni waan ta'e ta'u yoona lubbuu gadhiisaa otoo hin taane akka inni waan ta'e ta'u garuu akkuma jechootuma isaarraan gaafa sana interview godhanirraan bare jechuudha. Akkamitti sana dura immoo sagalee isaa dhaggeeffadhe jechuudha.